tulfateeka na nafinaulte rakkinaaf kadhadoo kan afaan argite ano humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baaduu sillee ansiniin irraanfatu ano humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baaduu sillee ansiniin irraanfatu hundaa dandeessuu koo yaa bara fakkaattu narragaa siif bahaa kan akka keen jirtu rabbaan affisi uume hunda kee tottolchee keessa kee fi bifa kee wal keessa bareeche hundaa dandeessuu koo yaa bara fakkaattu narragaa siif bahaa kan akka keen jirtu rabbaan affisi uume hunda kee tottolchee keessa kee fi bifa kee wal keessa bareeche jireenyi kumarri jireenyi dachirra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anoo humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baduu sillee ansiniin irraanfatu jireenyi kumarri jireenyi dachirra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anoo humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baduu sillee ansiniin irraanfatu Olmaan kee tulfateeka na nafinaulte rakkinaaf kadhadoo kan afaan argite anoo humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baaduu sillee ansiniin irraanfatu anoo humnaan qabu waa tokko sin godhu du'ee baaduu sillee ansiniin irraanfatu big